sadii ka jiru. Sagalee kan asiin dur dhageettanii turtan ammoo afurii waaqaares akka aares isaan barsiisa. Soddomii torba tokko agaa sadii. Bisa macaafa raajicha Hisqi'eel boqonnaa 37 lakkoofsa 13. Harki Waaqayyo ana ture innis hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture. Isaanis baay'ee goganii turan. Inni isaan gidduu asii bachi ana deemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'aree naan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo Gooftaa kanis duwwaatu beekan jedhe. Amen. Amma sagalee kan isin dur dhageettanii waan lafa goggodduu isa barsiisanii turan. Anam lafa goggodduu ni kan barsiisu. Ani waan isin baradhi qabaa. Hisqi'eel waan lafa goggodduu kanatti erganii Waaqayyoon gaafatu gaafate. Hisqi'eel yaa ilma namaa lafeen goggodduun tuni lubbuun jiraachuu hin dandeetti jedhee Waaqayyoon gaafate. Hisqi'eel deebisee anaan irra dubbatu. Hisqi'eel akkan jedhe yaa Waaqa Gooftaa koo sittuu beeka. Eenyudhaa inni beekan? Siidha. Ani lafee goggodduu argaa. Lafeen goggodduu kun tokko lamaaniti. Hedduudha. Dacha kee ciiftee jirti hedduu gargar bittinnooftee jirti. Kan beekana ammoo kan lubbuun jiraachisu sittuu beeka. Amin jedhama turme. Mee sittuu beekaa jira. Sittuu beekaa jira. Yaa Waaqayyoon beekadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos qurxummii lamaaf xiqqaa shan namaa 5,000 nyaachisee jannattiin kan barsiisu. Wangeela gubbaa jira dhugaadha. Ammoo sagalee Waaqayyoo waan jedhu Yesuus waan tolchu beekaa ture. Yoo qurxummii lamaaf xiqqaa shanas fidee inni waan tolchoo beekaa ture. Haleluuyaa. Ammallee sagalee Waaqayyoo waan jedhu waan namaa waan ta'ee akka namni dhufee ittiin hin barbaadu jedhu. Inni waan tolchaa ture hin beekaa ture. Gooftaan keenya waan cufumaan tolchaa ture hin beekaa ture. Kanaaf akka namni dhufee itti wayiin hin barbaadu. Information hin barbaadu gooftaan. Okay? Election amma November 7 5 kun eenyu filama inni beeku. Ay pooliin bitta amma kana dikko tokko taayiti ammoo jedhan. No, inni kanaan kan inni hin beeku. Gooftaan pooliin hin deemu information hin deemu inni hin beeku. Waaqayyoon maal beeka. Kanaaf garbittiin Waaqayyoo hannaan gaafa saabisii cufamee ture Waaqayyootti cufee isin kadhattee ammoo hin baname. Saameen isa lammaffaa saameen duraa boqonnaa lamirratti lakkoofsa 3 jalqabee gaafa isin faaruu Waaqayyoo faarsuu jalqabdu waan galaataa jalqabdi akka jette Waaqayyoon beeka. Waaqayyoon inni maalidha? Inni beekadha. Inni jeesaa du'allee hoo in kaasa. Ka torbidhaltellee saabisii cufuu danda'a. Ka cufamellee Waaqayyoon banuu danda'a. Nama akkan jedhu dhandhaa. Kanaaf Waaqayyoon beekadha. Uftuulummaan Waaqayyootti hin dubbatina. Jettanii Waaqayyootti hin dubbatina. Hundumaa Waaqayyoon hin beeka. Anduwwa ture. Harkuma ijoollee shannaa kenne beekadha Waaqayyoon. Ka shan qabullee Waaqayyoon duwwa godhe. Beekadha Waaqayyoon. Isattuu kenne isattuu fudhatee inni maali? Beekadha. Beekadha. Saba koo jireenya keessanitti Waaqayyoon beekadha. Maan kee dabuu jirta waa'ee maaliif natti ta'e? Maaliif jireenyi kiyya kun dhufe? Yoo ta'an inni beekadha. Gaafii kanaaf ani deebiin isanii kennu gabaabduu inni beekadha. Ayi maafi min paaster Adamitti wanni akkana ta'e? Namni garii hin argu Abishaan beektaa yeefas irdaatan nu kennan. Ayi dhibbii xuxatan. Ayi paaster akka ta'e? Wanni inni keessa hin jirtu inni beekadha. Amen, amen.
Inni maali? Inni beeka. Inni beeka. Waaqayyoon beeka. Duwwaa waan si godheef inni beeka. Waan qabeen si kenneef inni beeka. Inni beeka. Namattuu gaafii na gaafatee kalee bilbilee paasterii warri Filisxeen naannoo Israa'eliin kun lafa bu'uu jetti maal jetta jennaan gaafii kanaa gaaf deebi'an kennuu danda'u tokko callaa Waaqayyoon beeka. Bitaa ijoollee tokko bu'uu jedha kan hin beeku. Kan jiru keessa Waaqayyoon maali? Beeka. Beeka. Biyyi keenya ni lafti an kana wannan beeku danda'u tokko callaa maali? Waaqayyoon beeka. Obboleessa koo inni beeka. Kan dudduubatti waan inni baas gaariitu burka galataa waan jiruuf inni maali? Beeka. Ansirii waan kanaa Waaqayyoon beeka. Yaa Hisqeel fudhatti naala lafaa lafee goggodduu keetti geessee Waaqayyoon yaa ilma namaa kun hin jiraata jennaan Waaqa koo osuma beekaa. Okay, eegi beekummaa naa kennite. Am dubbiin am barbaadas saba koo. Eegi dhugumaan Waaqayyoon hin beeknan jetti. Wanni ati gootu tokko callaa jedhe. Just wanti an sirra eegan tokko callaa. Tokkottiin sun maalidhaa? Raajii irratti dubbadhi. Raajii irratti dubbadhi yoo jedhe Waaqayyoon akkan siin jedhee Waaqayyoon dhaga'ee bitamni. He speaking. Bakka afaan isaatiin maal? Yaa lafee goggoontu am lafee dubbadhi waan jedhaniif Waaqayyoon wanni inni jedheen maal? Raajii irratti dubbadhi. Eessirratti? Lafee goggoontuu irratti. Saba Waaqayyoon beeka. Ameen. Beeka haa ta'e kan wanni inni Hisqeeliin jedhe dubbadhe. Jireen irratti maantolchi labsii jedhe. Jireen irratti murteessii jedhee Waaqayyoon Hisqeelitti dubbate. Kanaaf waan keddabru jiru Waaqayyoon beeka jenneera. Waan Waaqayyoon beeka jenne irratti nu ammoo wani nu ta'uu malee tokko callaa jireen irratti dubbachuu. Ameen. Waan sun irra maan dubbachuu jireen dubbachuu. Hisqeel illee maan jedhe sagalee Waaqayyoo Hisqeel lafee goggodduu irratti in dubbatee. Yaa lafee goggodduu dhagaa. Amma Hisqeel miti kan warri dhaga'u. Kan Waaqi isaan dubbadhi jedhetti afaan isa keessa maan hojii gubbaa oolchichi. Yaa lafee goggodduu dhagaa. Sagalee Waaqayyoo dhagaa. Lafeen goggodduu hin dhageetti. Foon isanitti dhufanii hin dhufan. Hin gartayyu. Kaamiilan dhaabbadhaa namtaanuma nama hedduu kan dhaabbatan. Hafuurri ammoo keessa hin jiru. Hafuurri itti galchuu danda'a Waaqayyoo. Ameen. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo sagalee nan guyyaadhaa isaniif qabadhe dhufilleef Waaqayyoon beekaa. Beekaa jedhanii dhiisuu hin ta'inu. Hisqeeliin waan jedhe beekaan ka ta'e Waaqayyoon sun wanti nuun jedhu irra maan ta'e dubbadhu. Irratti dubbadhu. Jireenyi dubbadhu. Laayifii dubbadhu. Nami tokko nama tolaqaa ka Roomaan shawnu baxaam. Nami kunini garbichi isaa ilma isaatii mitillee asiin dur sagalee kan barsiisee ture. Nami kun nami isaa hojjet fayyadame. Nami nu nama akkam dassaa seet nami kun mina inni xuruusoo doone igarmeenyaa. Nami garaan isa dassaa kun waan jedhe gari Yesuusitti dhaamsergee yaa gooftaa koo nami tokko naa hojjet fayyadameera. Abboonama kan naa fayyisii jedhe. Warri mukuraabii yookaan warri Ayihudiitu Farisaawwaniyyuu dhufanii Yesuusii gaafataniif abboo gooftaa Yesuusii namichi kun nama isa dansaa hin jiru. Nama gaarii eenyu ni gaafatu warri Farisaawwanii. Minallee mukuraabiillee nuuf ijaareera nami kun. Kanaaf nami isaa irraa fayyadame deebii fayyisee fedhe hin fayyisaa. Innaan namni sun immoo dhaamsee ergi Yesuusitti. Send a message. Gooftaa koo jedhe akka ati dhuftuu hin barbaadu. What? Akkas min kiiseenti hin barbaadu. Sinamti nuun keessatti teessoo bakki kan falle dheeraa su guddaa. Jennee biraa horii.
eeshi ani matalaqa ayyee namna jalatti jira amsalaqa faajjir asalaqa faatijir wattaadir faatijir warri kanaan yoo ambaa jedhin baan yoo angala jedhanin garanii waan an tolcha jedhoo in tolchanii jedhe kanaaf ati mootii samaayiif ardiumti wanni ati jettin taate kanaaf abboomin kiyyin dhufin maammare sagalee callaa naaf dubbadhe amiin jenno maan naa dubbadhe sagalee kee callaa naaf dubbadhe inga garbichi kii kakajalna fayyada sagaleen kee yoo dhufeef inni fayya kanaaf ati sagalum callaa naaf dubbadhe jedhe ijoollee Friday jirtiin barsiisaa waan kana irratti በጣም ይገርመኛል ጎፍታ ኢየሱስ ኦልቁሩበት አመንቲ አከነ ጉዳ እስራኤል ከሰቱ አርገን አመንቲ አከነ ከናፍ የኔ ኢየሱስ ዳይቢ ከሲ ፈየራ አሜን አሜን ዋቀዮን በካ ወንጀል ንረት ሰባኮ ጨልሰኒ ብርታሙ ሚቲ አይ እግዚአብሔር እኮ አዋቂ ነው ሂዲ ውጣችሁ ሚት ያ በሻ ፈርስት ኤድ አይደለም አክሽን ምንድነው እረት ራጁ እረት ዱባችሁ ራጁ ወይኔ እስቲ ዋን ዋቀዮ ነን ዱበቴን አካም ዱበዳይ ኖ ራጁ እቹ ሰገለ ዋቀዮ ከሲኬጅ እረት አመንቴ ማንጎዶቹ ዱባችሁ ጀቹ በእምነት ከዋቀዮ ሲኬካ ሰገለሱን እረቱባችሁ ወኒ ኑ ቤካ ዋቀዮ አክኖሎጂ ሳከንሱን አቲ ቤካ ሳንጀንሱን ኤግኑ አክኖሎጂ ዋቀዮ አንጎል አረብ ከንረሞ ዋን ካይፍ ሴናን እንዲጀራ ሴናን እንዲጀራ ከናም ሰባኮ ያዳ ዋቀዮን ቤካ ወናት ከደበርቱ ዋቀዮን ቤካ አሜን ዋቀዮን ቤከዳ ፍኒ ዋቀዮ ፋታው አዲምን ከየመለ ወርካን ጉየ ፍራይዴ በርሲፍት ያለ አሞን ካሌናለ ለበርሲፍት ዋና አብጊያ ለበርሲፍት በጣም አደገኛ ነገር ነው ባለቤት አንዳንዴ ወንድ ሲት የሰባው አንሱ ታደኝ ጎዋቀ ሲንጀ ምን አይነት ወጥቲ ስሙ ሁሲያት ዋጉሮን ተፍት ይላል ሚከም ነገር ነው ከናፍ ማነቦት ታየት እንታይ አብጊያ ቤታይ ዲምቤካ ቀረበ ሲሳሪ ቆም ጁባል ዲምቤካ አብጊያን ምን አልመን ናባሊ እኔ አባ ሚና ምናምን ተደን ካዳውቲ ሰገለ ጋፈተና ሰገለ ደወት ዲምቤካ ቶክቶ ቆይቲ ቤታይ አብጊያ ነሞ nam yoro betu we what yor nam yoro betu yet akamile ዳዊት ኢየሱስ ዱሄ ጾም ጸሎት ይሰነ ይት ይሄን ነገር በጣም ገረመኝ ዳዊት ነምቺኛ ወተና ዳዊት ዋንጀ ጉያዳ ዮ አማታ ወርሱኒ ረሁቴ በለሲን ዋቀዮን ከናቶቹ ዋቀዮን ከነተለክሱ ከገት ከከገት ገር ዋቀዮ ገር ዳዊት ገር ሲፍ ኢየሱስ ሲናሞ ገራ ዳዊት ውፍቲ ናቀበተ ውፍቲ ሲዋን ለንጀት ዋንገሪ ጅራይት ከጾም ጸሎት ይቀበል ዋንገሪ ጅራይት ከአክሽሊት ኩረን ይብሰ ሰይት መረጋ ዋንገሪ ጅራይት ከጅልቢ ፈነ ከረን ዋንገሪ ጅራይ ካሪ ፈነ ጅዱሴ አማ የሮሲስ ለጾም ጸሎት ይፍረት ዳዊትማ ኦሬዲ is there ከናፍ አክሽን የሮቤ ቆሞ የሮ ቤኮ ናም የሮቤ ቋንታተ አብጊያን ዳዊት ጅዱሴንት ያ ዳዊት አርኪ ኢጋንታይ አትነም ዋቀዮም ሞቴቶቹ ነማማ ካናተቴ ገራን ከከራፋ ምን ጀቴ ትዱበቴ ከናፍ ሰባኮ ወነን ሰይደቹ ጉያዳ ዋቀዮም ቤካ ጀን እረት ወኒ ሰንጎዱ መርተ ተቆቶ ጫላ ተቆቶ ኮንሱማኒ እረት በታ ጅሬት እረት በታ አራብ ከንከንር ጅሬነቱ ጅራ ዱአቱ ጅራ ኤርሚያስ ዋቀዮ ዋንጀ ሰገሌ ኪየ አራብ ከጉባ ካይ ጅራ አራብ ከንከን ቡቁስ ደንዴ ዳቦ ደንዴ
Eessirri arrabkee. Dootillee asuma jirti. Jireenyillee noo arrabuun kan irra jira. Kanaaf Waaqayyoon beekaa eegi jennu waan jiraatu ammoo irratti dubbachuu mala. Hisqeel Waaqayyoon beekaa jedhee Waaqayyoon ammoo deemee irratti dubbachuu. Nulleen waan jireenya keenya jira kan nu heddamu jiru. Dhugumaan Waaqayyoon beekaa jennee birteennee hidhii xuxachuu miti. Amma deebi'ee waan kan jedhuuf hin beekan. Maal godhuu malu? We have to take action. Action sun maal? Sagalee Waaqayyootiin kaka'e irra dubbachuu jireenya. Irra dubbachuu. Ameen. Finni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo akkas goon waan beekaa jenni sun dhugumaan beekaa nu ta'e, dhugumaan jireenya nu ta'e, dhugumaan waan ajaa'ibaa nu ta'e akka keenyaatti argachuu ni dandeenya. Waaqayyoon maalidha? Waaqayyoon maali? Waaqayyoon maali saba koo? Okay, maan godhuu malle kaa? Nurratti waan min kakkee keekkeetti sun igarmeenyaan beekamtu kanaafuu Waaqayyo jechuudha dhufu. Niitiin tokko kan mucaanii Elsaan gaafa jiru raajiitti dubbatee yemmuu dheeraa argatte. Isin niitiin kabbaadhi niitiin waan jette. Yaa nama Waaqaa abboo filiis abboo si kadhadhe waan hin taane akkasitti lammi yoonni raajira dubbatu Elsaan waan jette ganni dhufuu yeroo akkanaatti ilmi dhiiraa hin argattaa jennaan isin barbaadummaa kana jette yaa nama Waaqaa abboo filiis waan egar hin taane abboo filiis abboo naan hin jedhini arga jaalate akka keeka haleluuyaa jette laf gari hin gachiin karaa achi Itu mantat, hati, daimi suni rafayada be, seni gawa takubi, daimi sun lupudan lenna, daim kan fute, sini duri Elsa la asitkan, gubba 50 gara Elsa demu gara abba mina isit dam sergisi, ya abba mina ko. Daimi kiyya fayyada be jira akka lubbuu jira akka du'aa jira hin jenneen dhaamsisiin ergis harree fi nama lolee tokko waliin naa ergii jette abbaan minaa inaan abbaan minaa gaafate maani guyyaa irra garmin nama Waaqayyoo deemuu fi maani maaltu maal ta'e innaan wanni cuftinu maalidha gaariidha haleluuyaa dhugumaan gaariidha Awiko, gari miti. Dua min kesat lakifte, isi namu si garum ma abba mina tasu. Ya abba mina, maafi achi deemtennaan gaariidha jechuudha. Okay, gaariidha. Kusaadha kan dasa abba mina ujuuf hin dabale. Isin ammoo harree ta'an nama harree of waliin gussite. Adoo deemanuu sagalee Waaqayyoo garaa Elsaan dhiyaatanii Elsaa biroo ga'an inni dhaamsitti erge. Been kunoon itti dhuftee sunaamin dhuftee been waan isin dhufteef gaafadhii jedhe. Gaafachuuf fuul isii gara ishii dhufe. Ergiyaas hin dhufe hin gaafate. Abbaan mina keetii nagaa. Daa'imni kakkee gaarii garmaa dhukkole. I worked. You know what? Daa'im suni Elsa miti kakaase. Jechi isin dubbattu sun gaarummaa isin irratti waamtu sunti waan sun gaarummaa tolcheef ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Agarmeen Elsa Waaqayyoon dhuftee miil isaa jirti. Waaqayyoon ammoo isirra dhosseera. Induu Elsa waan jedhu waan kanaa waan isin akkan dhufteef rakkoo isin akkan qabdi kan Waaqayyoon narra dhosseera. Isin radosanii isin bir amantii kee kaaniir. Isin amma waan jettu gaariidha. Mucaan kakkee akkam gaariidha. Abbaan minaa gaariidha. Hundumtuu gaariidha. Isin kasiin abuurtu kan heddumti za'a gaariidha. Ammoo du'aadha. Elsaan an kana Waaqayyoon narra maan godheera. እግዚአብሔር ይሄንን ከኔ ደብቋል አለ እግዚአብሔር ነብይ አቅ 0.2 tokko suriin jiru. Akka nabiyyaatti barana sabataati namoonni hin jennu Elsaan narra dhossanii jira hin dhufee
in kadhatee daa'imni suni lubbuun in ka'e. Amma maaltu lubbuun daa'imni sun kaasoo jettan sagalee haadhi daa'imni suni irratti abuutte. Daa'imni kakkee akkam gaarii abbaa teessuun itti. Eessallee ni gaafata. Abbaan biraa akkam gaarii daa'imni kakkee gaarii hundumti gaarii. Eenyu zarrachi. እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ወረን ዳንስ ይፈኝ ከናፍ ያሰባ ዋቀዩ ጅሬን ከሰን ከሰት ዋን ሰንከ ደበርተን ሰሪፍ ዋቀዩ ቶቤ ዋን ከ ደበርተን ከሰት ኔጌቲቭ ይረትና ሳይና ኔጌቲቭ ይረትና ሳይና ፖዚቲቭ ያሳ ዋን ሳይንስን ኢምፕሩቭ ይወጥቶ ሳይት ናም ሳይንስን ገፋት ዋን ሳይንስን ኢምፕሩቭ ይወጥ ሳይንስን ቶ England la famiglia che set chigini la maborti the same and that temperature is the same bisane track and the same fulan dawan the same this is truly already am garam kufe nami raddu bata chigini to kurata kanjaran ya chigini tan atim bata atim guddata Alle ratamu ya chiginitan atachuba kachata eri wara the same wanam science proof how the word power again scientist England kesat rat proof what manje kanan kunin guddatu kanin guddatade after 1 month godufan kay guddate dan kan the same proof wargatu kan guddate kano power akin sound wannan kun power akin ka atuba da kaman kana sabaho arab ken kesir duwattu jira jirennatu jira sagale waaqayyo sun dhugaa waan ammonu waan waaqayyoon hin beekten jireenyi irratti dubbanna ibaakkachu sabaho min kesan kesa negative bukisa intaw ay yerena kakabasha fubeta abbas gabar fadena kan danga no imbarbachu bisun numan injira inta wani duke da umma wanta wanjira negativity ya no intaw mitgen inta nu birka diwa wandara male wangadbu atiniti negativity ichi milikiti akayona kan akanye kisino kana injur giren ken plus or multiply giren ka kisi ka dubachu giren kisa ka dubachu baka power kanaf akasit negative min kisa bukisa tidari kisa bukisa hey ne tidar abu ayano soda injerina in soda እግዚአብሔር ገና ነው አሜን ኢላ ገና ዋቀኞ ማንጎ ኢላ ከረ አዋሙ ተከና ኖ ኢንሶዳቲ እዩ ነው ዋቀኞ ከታይ ከፍነሚ ግን አርሳይ ከሳይቲ ነው ሶ ያለ ካቦታ ዛሬ ልንገራችሁና በዚህ ደርሳለሁ እዩ ወሪሳ አኪነም ዋቀኞ አሶና አኪኒ ዋቀዮና ከነ ዋቀዮ ፉረቴ ገላት አጋርቺ ገ አከሲኒ Agini na yung isa ganda kaya wala ito dyan kasi among wala ni satu ko to. You know what? One day siguro wala niyo iyo wala jole sa iso datay. Sila mi fara hulikan maswat haragan. Oh jole to na bola kaya wala to dyan. Oh jole ti manta frat iyo ga hulik sa iyan. Iyan. ምዕራፋን ቁጥር 7 ጀምሮ ስታነቡ ተገኝታችሁ ይሄ ሶታ ምን ይሰከሰ ገልገላ ገራም መስዋዕት ነው ሶታ ወረትዋ ወይ ተፈኒታ ወይ ቱዳላታ ከጀ እዩ ሶዳን ነም ሶዳት ወደክታው ሲሉ ጻድቅም ሁን ጻድቅ መጥቶ ከና soda of kesa bukefne wan soda je bukefne
waan inni taajab fula sun kaawuman sodaan nu keessa buqqa'uman zaaree ka dudduuban nama harkisee nam keen ijjeesse tokko sodaan fula hojiitti sodaan ingilizeenyi dubbachuun sodaan nama dhiyoo garraa tokko akkaan sodaan sodaan የምንልበት ቦታ ልንሄድ አንችልም። ግን ደግሞ ዋቀዮ ማታወል ቀባቴ ደም አሜን ኢላ ማታወል ቀባቴ ምንም አይፈራም ይደስራ አንቀብኒ ነው ነው ደግሞ ስተካ 15 ብር ኩለር ገተንሻል ፈረንጆዋን ታይት ቆደ ኖ ተሰም ወንድም አትፍራ የሰማይና ምድር ፈጣሪ አምላክ ብቻ ፍራ ካሱዛችሁ መልክ ጅሬን ከከሰት ኢስ ዮ ni nami sodaatu min namaa dhooftu malee hin naqqabdu. Kanaaf abboo dhiiroo kiyyaan sodaatina waan mucaa keetii, waan intalteetii, waan gaa'ila keetii, waan jireenyi keetii hin sodaatina. Ameen. Kagari objuu argu sodaatu. Maakkaan diina an objuu argee jedhu sodaatu. Ganam ka'ee objuu halla argee objuun koonee baqa. Of course, baka kan. Objuu gartee negatiifi ganam rakka ilaban dhab. La arge objuu kana kennan ammoo afur jireenya waan taateef objuu sun maqaa Yesuus Kiristoosin ayya shaaree minkiyyatin ta'u minkiyya akka ta'u fedhii waaqayyoo sun na jiraachisu waan taateef ani hin jiraadhaa haadhi minkiyya hin jiraat ijoolleen tiyyi hin jiraat waldaan kee Kiraayist hin deebi'in kana kilibbeen umsalleellaachu betekiristaanii kan beekuu malta. Every day what in nama kam ake Sunday man said anini kan soddomi lama ka waldate yajin andi kan soka berra miratu no እንደዛው እንዲቀርስልኝ ይፈልጋሉ አና ወልዳ ነገገ ሲትበል ሁለት እኮ ነው አክ ነገገ ሳፈድ ማለት አረገገ ሰኒ ይከበል በጣም ፈልግ ቸርቶች ነገገ ሳፈድ ምን እንደሆነ እናንተ ከመሸኛቴ ነገገ ሳይሰራ አሜን አዲዳኒ ካናበሞ ማንጎዱማል ኔጌቲቭ ከሰብከነ ኔጌቲቭ ከሰብከነ ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ፍኒ ውድኒ ዋቀዮፍ አታው ከነመት ሰላኪሳ ዋቀዮም ቤካዳ ቤካራተሞ ማንተው ማለጀ አቦ ከሰን ደገው ኢላ ዋቀዮም ቤካይኔ ቤካራ ማንተው ማለ jireenna irratti bachu of course inni beeka wannan ke dabarsun wannan limben ni jirtu inni beeka hidi adu mutachu din tayro sagale jireenna irratti bachu wan gaira hundin bizarre zamoste irratti sagale jireenna irratti bachu ani wan sanjete degete أمم توبينه فمنهم أين التأمل سيجرته أول سوان جري مركبين بين أبو مري نومو تجعلان تاكينا جري تبين كنا بودة تومري كده نقول مريم تاكا قالوا فين واقع يوتون تاكا وفتا قالوا فين بودة نسيفاتا واقع يو أردا أكنا نتوفتي أتقرأتو ambeka munjette ugumana beka wani nduma galani sifato beka jireni kenna galani sifato beka gai kana galani sifato beka saba kana galani sifato kawan ke dabar beksi galani sifato kawan ke jirbe beksi galani sifato wa kanyo wan atmunjette irratti dubbadhaa nun jetti akka irratti dubbachuu dandeen ati nu gargaara sagalee jireenyaaf dubbachuu dandeen ati nu gargaara ado wanni hin taane kaakki lafee goggoddu sunu ado siin jiraatti agarrellee ado akkas fakkaattellee ammoo irratti jireen dubbadhaa jetti
akka jireen dubbannu maqaa Yesuus natu gargaara. Dubbadhaa sab kanatti jireenya ta'uufi. Dubbadhaa sab kanatti gooftaa ceesiyaa ta'uufi. Dubbadhaa sab kanatti gaa'ilii warra kalaa ta'uuti. Dubbadhaa gaa'ilii kanatti gaa'ilii kun gaa'ilii gooftaa koosiin geggeeffamaa ta'uuti. Dubbadhaa gaa'ilii kanatti diinii gaa'ilii kanaan lol maqaa Yesuusin kadhaamaa ta'uuti. Ka diinii itti bahe maqaa Yesuusin kadhaamaa ta'uuti. Gooftaa sodaa nu keessa buqqisi. Sodaa ijoollee keenya nu keessa buqqisi. Sodaa gaa'ilii keenya nu keessa buqqisi. Afuuri sodaa maqaa Yesuusin nurraa qabu qawaa ta'u. Afuuri sodaa maqaa Yesuusin nurraa qabu qawaa ta'u. Afuuri sodaa maqaa Yesuusin nurraa qabu qawaa ta'u. Eegalando sodaatiin ansi waliin jira kun jettu gooftaa koo. Atin waliin jirtaa galanni uffinni guddinni siif haa ta'u. Jiraataa waan hundumaatti waliin jira maqaan kee ka ulfaataa ta'u. Sodaatiin asaba koo. Sodaatiin ka sodaasuu inni sin dhaalu. Sodaatiin ka miinyi sitti guusuun inni sin balleessu. Sodaatiin ka galgala toobdungatti sun inni sin argatu. Sodaatiin ka balbal sitti cufsuun cufamee rafu. Sodaatiin Waaqayyo waan kan nu jetteef ati galatoom. Sabi kun sin eebbifamu. Sin bahee agalu. Nagaa warraa nagaa cufcaala ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen, ameen, ameen. Ameen.